ajjechaan hamilee nu cabsee karaa nun deebisu. Eid Mubaarak. Baga geessan baga geenya hundi keenya nuti Oromoon waa hunda dandeenya. Eid Mubaarak jenne hordoftoonni amantichaa amantiin kan abbaati Oromoon tokkichaa nuhin kan nu hidhe ofii cooma nyaatee garaa lafa afaa akkuma fedhettuu baga nagayaan geessan ayyaana Arafaa hamma barri dabrutti waan nun ja'an ba'achaa gammadaa taphachaa dayyaasuma nyaachaa gaafa aduun bahee dukkanni hullufe gaafa haqni bahee gabroonfataan kufe seeraan kabajanna dhiichifnee burraaqaa ni amanna Rabbi balbala cufame nu jalaa ni saaqaa haalli yoo mijatees mijachuus yoo baate obboleessi obboleessatti yoo garaa jabaate ijji Rabbii ni arka jalaan dhokatu warra nama hidhee boolla namaaf qotu waaqni nama uumtee akka yaannu nu goote inni biyya lafaa hundarratti moote kaleessaas arraas boruus abdiin keenya suma warra gammadu malee warra gaddu nun godhin tasumaa tokkummaa nuuf kanni jaalalaas nuuf laadhu yeroo si waammannu nu jalaa awwaadhu nagaa kee nuuf kanni hamaa nu baraari bara sobni hammaati kanatti uumaa nu gargaari haqni ilma namaa yoomuu hin dhokatu sobni bakka dhabee dhugaan haa moohatu warra yookiin isa shiraan nu hidhee haqa keenya dhoysu dhagaa gurraacha godhee uumaan isa haa gogsu yakka tokkollee hin qabnu oromummaaf hidhamne warra nama ajjeesuun ajjeestota jedhamne warra shiraan guddateen garagalchoo yakkamne yaa Rabbi dhugaan gatiin siitu humaan dadhabne Oromoo siitu uume oromummaan ulfinaa wanta ittiin nu uumte akkamittiin mulqinaa gaafa oromummaan salphatee heerri uumamaa cabu gaafa nagaadhaan bahee du'aan awwaalcha dhabu gaafa dhugaa dubbatee barbaadamee hidhamu gaafa sabaaf dhaabbannaan shoorar keessaa ja'amu miidhamaaf dhaabbatta atoo dhugaan jalliftu si waamanni awwaatta nama jalaan calliftu roorroon nurra dheeratee jaarraan nutti lakkaawe nama taanee dhalannee jiruun nutti hadhaa'e abukaatoo nuuf tahi waa'ee keenyaa dubbadhu bara baay'eef dandeenya rakkoo keenya hubadhu dhugaa qabdu je'ee eenyullee nuuf hin lolle karaa daddabaarra kan deemsaaf hin tolle akka itti adeemnee as geenyeetu jira Oromoon martinuu dhagahaa yaafira ammayyoo dadhabne jennee galleen teenye imaanaa abbootaa fuunee lafan keenye kaabaa fi kibbarraa dhihaa fi baharraa Oromoon hundinuu keessaa fi alarraa akka taanu taanee gaafa waliin kaane warri kooluu gale warri sabaaf hin ta'ane afaan damma dibatee qabsaawaa fakkaatee dafqa ijoollee Oromoo bulguu tahee nyaate imimmaan sobaa boohee waaqa yaamee kakatee manguddoo biyyaa baasee maaloo je'ee kadhate gaafa dhugaadha je'ee namni isa dhaggeeffatu quba ija kaayee yoo hundee jabeeffatu dhugaa nutti fakkaate gaafa boohee kakatu dhuguma hofla seene yoo inni ilkaan qaratu qabsoo lubbuutti dhabnee dhiignee lafeetti cabne fira seenee amannee lagaan cahuu dadhabne ijji humaan argitu yoo qaroon qabaanne hayyoota keenya dhabnaan akka sabaatti jaamne haala kamiin keessattuu nuti Oromoon jabaannee adeemnee gahuu qabna bakka ganama yaanne yoo miidhaman malee miidhaguun hin taatu du'a gootaa duuna hudduun nun baatu saba ofiif qabsaa'uun aarsaa kafalchiisa hadhaa'uus mi'aawuus nama gammachiisa Oromoon ni gaha bakka yaadee fi hawwee rabbiitu nuuf kannee rasaasaa fi qawwee hayyoota muratoo Hamzaa Booranaa Baqqalaa fi Jawwee faana isaanii dhoofna abadan hin taanu qajeeltuu fi dawwee warra ijjannoo qabu humaan qabne naasuu afaan diinaa keessaa Rabbi nuuf haa baasu warra akkatti bahuu fi itti gala beeku mataa Oromootu isaanii Rabbi nuuf haa eegu Oromoota maraa warreen hidhaman eenyummaa isaaniitiif warreen miidhaman yaa Rabbi yaa uumaa injifannoon galchi mataa diina keenyaa gadi gara galchi galatooma Eid Mubaarak adoolessa 24 bara 2012 tiim Culullee 36 mana hidhaarraa